Duuti Addaamiin jireenyi immoo Kiristoosiin dhufe. Roomaa 5:18. Kanaafuu akkuma balleessaan tokko nama hundatti yakka mursiise, akkasuma immoo hojiin qajeelummaa tokko nama hundaaf qajeelummaa jireenya fidu ta'e. Roomaan 5 jireenya Yesuusii fi jireenya Addaam akkasumas dhiibbaa isaan biyya lafaa irratti fidan nu barsiisa. Addaamii namni jalqabaa lafa kanarratti uumamee Waaqayyoon hin dhageenye, hin abboomamnes. Addaamii gowwoomsaa fi soba seexanaaf kufe, akkasumas fedhii foon isaatiif abboomame. Yaada Waaqayyoo gochuu mannaa yaada mataa isaatii raawwate. Waan inni godhe kun immoo miidhaa fide. Miidhaan sunis du'a, abaaramuu biyya lafaa, abdii kutannaa, Waaqayyotti addaan ba'uu, cubbuu adda addaa dhale. Egaa Addaamii fi haati manaan isaa Hewaanii eega cubbuu eegalanii booda cubbuun hammaachaa fi baa'achaa dhufe. Roomaan 5 waa'ee gooftaa keenya Yesuus hin dubbata. Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo turetti Waaqayyoo fi amma lubbuu isaa kennee du'utti abboomame. Fedha mataasaa utuu hin ta'in fedha Waaqayyoo raawwate. Gowwoomsaa seexanaa sagalee Waaqayyoo amanachuudhaan mo'ate. Egaa abboomamuun Yesuus biyya lafaa irratti bu'aa fidee qaba. Innis jireenya, Waaqayyo wajjin araaramuu, ijoollee Waaqayyoo ta'uu, nagaa, eebba, abdii, fayyina, warra isatti amanataniif immoo boqonnaa fide. Yesuus amma du'aatti abboomamuu isaarraan kan ka'e nuti ayyaana Waaqayyoo argannee karaa isaa fayyine. Addaamii cubbuu hojjetee ilmaan namaa Waaqayyo irraa addaan baasus, Yesuus lubbuu isaa dabarsee kennee ilmaan namootaa Waaqayyo wajjiniin araarse. Roomaan 5:1 akkas jedha. Kanaafuu amantiidhaan qajeelota eega taasifamnee nu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqaa wajjin nagaa qabnaa jedha. Isin araara Waaqayyoo isa karaa Yesuus argamu argattanii Waaqayyo wajjiniin nagaa qabduu? Waaqayyo isin haa eebbisu.